Isaayyaas boqonnaa 59 lakkoofsa 1 kaasee dubbisa. Isaayyaas boqonnaa 59 1 kaasee. Kunoo harki waaqayyoo gabaabbatee isin fayyisuu hin dadhabne. Gurri isaas duudee iyya keessan dhaga'uu hin dhabne. Yakki keessan isiniif waaqayyo keessan gidduu goree gargar isinitti hise. Akka isiniif hin dhageenyettis sababii cubbuu keessaniitiif waaqayyo fuula isaa isinirraa deebise. Harka keessan dhiiga, barruu keessanis yakkaan xureessitaniittu. Afaan keessanis soba dubbattu. Arraba keessaniinis micciiramummaa dhageessiftu. Namni firdii qajeelaadhaan adeemu, namni dhugaadhaan faradus tokko illee hin jiru. Isin dubbii waa'ee hin baafne amanattu. Soba isin dubbattu. Hammina garaa keessa kaa'attu. Jallinas garaa keessaa baaftu. Ameen. Kadhannume. Abbaa gooftaa keenyaa Yesuus, karaa ilma kee Yesuus Kiristoos jireenyatti kan nu fidde. Dhangala'uu dhiigaa sanaan ganama kana araarri kee nu haa qaqqabu. Araarri kee nu haa qaqqabu. Irra yaadannoo isaa dhiigi kee fannoo irratti nu dhangala'e sana, isa foon kee nu cabe sanaaf qalbii keenya yaada keenya hundumaa jijjiirrannee fannoo kee jalatti walitti qabamneerra. Ganama kana ulfina kee waaqarraa nu mil'adhu. Hunduma keenyatti araarami. Sagalee kee nutti dubbadhu. Yesuusiin ameen. Kutaa kana keessatti waa'ee humna waaqayyoo lakkoofsa 1 irratti ilaalla. Isa itti aanu immoo waa'ee yakka dhala namaa ilaalla. Yakka dhala namaa, humna waaqayyoo fi yakka dhala namaa. Humni waaqayyoo harki isaa fayyisuuf gabaabaa miti. Gurri isaa dhaga'uudhaafis miira ittiin nu dhaga'u waaqa hin qabne miti. Humni isaa gabaabaa miti, harki isaa gabaabaa miti. Hojiin isaa wanti hundumtiniyyuu wal qixxaataan. Kutaa kana keessatti garuu waa'ee saba kanaa gaafa dubbatu harki waaqayyoo gabaabbatee miti. Gurri isaa immoo isin dhaga'uu dhabee miti. Garuu yakka keessattuu isiniif waaqayyoo gidduu galeetu gargar isinitti seedha Isaayyaas. Isiniif waaqayyoo gidduutti ittisa kan kaa'e yakka keessan. Yakka keessan. Dhalli namaa dheerina harka waaqayyoo isa qaqqabu wallaalee miti baay'ee isaa. Gurra waaqayyoo dhaga'u yookaas waa hubatu beekuu dadhabee miti baay'ee isaa. Garuu yakki inni hojjetu yeroodhaa gara yerootti waaqayyootti isa fageessaa deema. Dhalli namaa karaa hedduu yakka gurguddaa keessa oolu. Dubbannaadhaan, deemsaan, kallattii hundumaa hojii hojjetu keessatti waaqayyootti waan isa fageessu keessa oolu. Kutaa kana keessatti harki keessan dhiiga qaba, arrabni keessan soba haasa'a, garaan keessan jallina kuusaa'e. Jallina garaa kee atti baattusi. Arrabni soba sin haasa'a. Akkamitti humni waaqayyoo darbee sin fayyisaree? Akkamittiin darbee harki waaqayyoo isin qaqqabee fayyisaree? Akkamittiinis immoo humna waaqayyoo isa dinqisiisaa kana arguu dandeessuree? Firdii qajeelaan isin gidduu jiru. Isin gaafa hundumaa wanta hamaa kuuftanii hojjettu. Cubbuun dhala namaa rakkina guddaa keessatti dhaqee akka gatu kutaa kana keessatti arginu. Maal godhe? Humna waaqayyoo isaa hin daangeffamne sana isa danda'a sana akka nu hin argine nu godhe. Akka nu isa argine nu godhe. Cubbuun keenya isatti nu fageesse. Yakki keenya isarraa nu fageesse. Dhalli namaa akka Roomee keessatti dubbatutti hundinuu yakkaniiru jedha. Dhalli namaa achi as dhufa
isa dheeraa sana akka nuti argine nu taasisa. Sabni kun saba akkasii ture. Waaqayyo rakkinaa fi haala sabni kun keessatti kufee ergatti dubbatee booddee gara Isaayyaas 59 lakkoofsa 21tti katuutti gale Waaqayyo. Humni Waaqayyoo daangaa miti waan ta'eef saba kana akeekkachiisee garaa deebi'an akka isaan qabaataniif yaada deebi'an akka isaan qabaataniif 58 irratti soomni ani jedhe isa kana miti nama hamachaa waa namaa hojjechaa isa kana miti nan isinirraa barbaadu qajeelinaan qabu garaa keessan jedhe 59 irratti immoo harki waaqaa gabaabaa miti isin fayyisuu dadhabee miti gurri isaa isin dhaga'uu dhabee miti garuu yakka keessattu gargar isinitti seen dhaqee lakkoofsa 21 kaasnee 59 kaasnee gaafa ilaallu immoo yeroo kakuu jalqabudha. Yerootti cubbamaan haala keessa jirutti dubbatame qilleensa inni keessa jiru isa sobuttis isa firdii jallisuttis isa karaa adda addaatiin yakka hojjetaanuttis erga dubbatame deebi'ee cubbamaan yerootti ka'ee kakuu dhaga'u ta'e lakkoofsa 21 irraa. Waan ani humna Waaqayyoo fi waa'ee yakka keenyaa kaaseef kanaaf humni Waaqayyoo dandeettii Waaqayyoo yakki keenya golgee yeroodhaaf fayyummaa keenya sochii keenya kiristiyaanummaa nuyi qabnu nu jalaa rukutuudhaaf yakki keenya yoo nu Waaqayyo gidduutti garaagartummaa kaa'uudhaaf ka'u Waaqayyo immoo dubbatee nu deeffata. Waaqayyo immoo garaa kaatee nama biraan darbu waan Waaqayyoon jaalladheef tafeef narraa maaliif galagal narraa maaliif akkas taate maalan si godhe jedhee sossobee nama deebisa malee ati jallina kuufte ati na balleessite ati na baddalte jedhee dafee abdii kutatee saallayyaatti nama gatu miti. Jaalala isaatuu kanaadhaa kan biraa kan lammiirra kan caaludha kan abbaarra kan caaludha. Afaanuma yakka isaaniitti himeen immoo ani isinii kakadheeraa jechuutti ka'e lakkoofsa 21 irratti. Afaanuma yakka isaaniitti himeen afaanuma yakka isaaniitti dubbateen kakadheeraa jedha Waaqayyo gooftaan machaa jedhetti dubbata. Akka namatti gaddeetti akka namatti qabametti itti fufu dubbatee sirreeffatee walitti deebi'u malee hariiroo namaaf Waaqa gidduu cubbuun yakki keenya yoo gargar nu fageesse yoo nu irraa fagaanne illee dubbatee ofitti nu fidachuudhaaf Waaqa gadi bu'ee nurratti hojjetudha inni. Keessa ol qabaa ganama kana maqaa Yesuus Kiristoos balbala haalli isin keessa dhaabattan gad isin buuse jaalala Waaqayyoof isin gidduu kan isin jalaa gad buuse humni cubbuu ari'atu ganama kana isiniif haa dhufu. Araarri Waaqayyoo hunduma keenyaaf haa dhufu. Yakka isaaniitti hime isinii garaa keessa hin tammina baattu isin soba dubbattu isin walii keessaniif gaarii yaadaan jirtani erga jedhetti hime booddee erga rakkoo isaaniitti hime akkamitti akka isaan gara isaatti deebi'an karaa qabsiisee kana booda ifti kee dhufeerra jedhe 60 irratti immoo ifti dhufeerra jedhe cubbamaan yeroo humna akka Waaqayyoo isa yakkisaa isa Waaqayyo gidduutti diriqaa ijaaree daangaa ta'e isa Waaqa isaarraa isa saba keessa sanatti dammaqee yeroo iddoo jiru obbaru yeroo deebi'ee galagalee waan keessa jiru keessaa dammaqee yeroo galagalee abdii isaa ilaalu ifa isaa ofirratti arga abdii isaa ofirratti arga ganama kana garaa deebi'ee jireenya ilaalu Waaqayyo hunda keenyaaf haa kennu. Dhaloota cubbuu keessatti of jajjabeessan hin taanu yakki keenya yeroo fuula Waaqayyootti dhiyaan tsaadiqii of goonee dhiyaachuu qabu. Maaliif namni ani cubbuun qabu jedhe maaloodha jedhe of sossobeedha. Hundumti keenya cubbamoota yeroo fuula Waaqayyootti jiran my Lord I'm a sinner ani cubbamaan dadhabbii kootiin an obbe deemsi koo dubbannaa koo deemsi koo lapheen koo sochiin koo ani nama cubbamaan nama balbala kee dhaabachuun si malu miti garuu tola keef jedhi na ilaali jennaan garaa ani cubbamaadha jedhetti dhiyoodha Waaqayyo. Yeroo hundumaa yeroo fuula Waaqootti dhiyaannu haala dhikkoo bara akkasiin tajaajilee dheengadda
sanii fadhe engadda dhukkubsataan fayyise engadda kasinte experience waan lakkoof nu qabne yeroo fuudha waaqotti I am a weak man jennedia annama dadhabaadha ani dadhabaadha jenne fuula waaqotti gaafa dhiyaannu ani gadoo qilleesse gara buufnaa jechuudha cubbuu keenya waaqotti manne jechuudha gaafa akkas ta'u garaa mararamee nu fudhatu qaba garaa ofitti nu qabu qaba garaa achi ofirraa nu dhiibuu hin qabu garaa ittiin nutti jabaatee fuula nurraa dabsatu hin qabu maal warqa keessanatti qabadha ganama kana humna isatti amane Yesuusi araarri isaa waliin nuufa dhufuuyee Ndi beekaadha waan ta'eef gaaf tokko waan beekaadha waaqayyoo itti beekuma isaa of keessatti agartee jedhe inni beekaan isa jalaa waa dhoksuu hin dandeenye kanaafidha kan Daawit angaraa lafaa jala yoo naqe atachi jirti bishaan keessa yoo si dhokadhe atachi jirti eessan si dhokadha fuula kee duraa waaqayyoo jedhe gaaf tokko eessa dhaqeen si dhokadha suuqaan keessa dhoksutti na argachike eessan naqaan jedhe waaqa guddaa waaqaaf lafa uume kana jallina hojjennee cubbuu hojjennee yakka hojjennee miliquu hin dandeenye karaan nu ittiin gallu garuu gadoof deebifnee ani si gaddisiiseera ani si yakkeera yoo jenne ifaan galuu ta'an jedheeni ganama kanaa humni kun isinirraa dhufu'ee ani dadhabeera ani cubbamaadha humna jedhuun fuula waaqayyotti garaa dhiyaatu qabaachuu nurreera kana hin ta'u taanaan jira keenyaaf hafadha kiristiyaanummaan keenya hin harcaadhabe harca gaafa hundumaa ani nama jabaadha ani waldaa baay'een deddeebi'a sanbata waldaan ooluu miti dubbii cubbamaatti cubbuu kan hinnuufi waaqayyo bira dabarsuuf utuu hin taane waaqayyo wajjin gargar kaachisuuf utuu hin taane gabaa keessa isa balleessuuf utuu hin taane eenyu wajjin walitti fiduuf cubbuu kee himadhu gaafa jennu hariiroo waaqayyoof si gidduu jabeessiidha waan biraan nama isin bukkeer kan qaba yeroo dadhabina kee himattu waaqayyotti dhaanii haala keessa jirtu yeroo yaadattu jedhaani gadoof deebistees gaafa dhiyaattu jedhaani waaqayyo wajjin gammachuu kee tolkaa jedhaani gammachuun waaqayyo sin dabala jedhaani dadhabaa si qedaa dhaqe waaqayyo badasiti kaleessa akkasna gootee irraa faccisa kaleessa nama deessitee irraa ari'a Ije hoi bilo namni wasda. Amen. Ucaako ede fudat. Amen. Dalako. Ani lale waaqayyo fi nama gidduutti dandee waa tokko hamaa dubbachuu hin danda'u. Maaliif beektus gaaf tokko hirmii tufadheen baya. Nama nuyi isheenoo maaloodha inni nama nuyi xiqqeessinu hawaasa keetti nama nuyi xiqqeessinu waaqoo gaaf tokko funyaan na qabee ergaatti naa dubbadhu naan jedhe. Si ergadha jedhiin naan jedhe waaqayyo. Natti ulfaata. Nama sana kaleessa dhenga dabalaaleffachaa turre waan ta'eef har'a faarfannaa namni sun faarfattuu isin ajaa'iba. Dhala cubbamtuu baay'ee namni efuudhee halaalatti dubbannaan ishee ajeeffate deemsa ishee ajeeffate si ergadhaa jedhe waaqayyo. Anumti kun waan baay'eedhaan ilaalee jibbeera balbala karaa dhaabachuun nurra jiraatu ofirraa fageesse gaara utuu hin jaalatin ittiin adeemsee ergaa dubbachiise anumaan funyaan na qabe. Namaa fi waaqa gidduu galuun nama rakkisa. Nama nuyi isheenoo sirrii miti akkasidha nama nuyi jennu gaafuma isheen garaa ishee yaada ishee fuula waaqayyotti deeffattee galgalma tokko boossee ganama fixattee dhufti hin beeknu nuyi namaaf waaqa jaalala namaaf waaqa gidduu maaliif nutti dhiiga cobse waan ta'eef nutti dabqe waan ta'eef nutti garafame waan ta'eef baduu keenya hin fedhu 99 dirreetti dhiisee tokko baddee barbaacha deeme namni ilaa nurratti lubbuu laate waan ta'eef eenyuttuu nu qixxeeffatu waaqa. Abeenya keessaatiin. Kanaaf harka waaqayyoo kana akka yakki keenya gabaabsee nuyi arguu hin dandeenyetti cubbuun keenya yoo nurratti wal ijaarame iyyuu gara dhumaatti cubbuu keenya himannee waaqayyotti deebi'uu keenya ifichaa wajjin wal agarra malee matumaan raawwannee jalaa kan facaan hin taane. Dhaqaa dhaqee bobaama isaatiirratti waaqa nu sassaabbatu argina. Yakki keenya waaqayyotti adda nu baasee bara hundumaa du'a nutti murteessee kan irratti eenyeef tokkicha ilma isaa nuuf kenneera. Amma immoo guyyootti yaadannoodhaan fuula isaa akka deebinuuf dubbiin sagalee isaatii gidduu keenya jira. Isatti qabamnee gaafa hundumaa qulqullina jireenyaa keessa akka dhaabannuu fi waarniingii kan nuuf kennu nu gidduu jira sagaleen isaa. Kanaaf gaafa hundumaa of ilaalaa deddeebiin nurra jira. Isinitti beera eenyuttiyyuu sinqixxeeffatu ilaalchi waaqayyottiin si ilaalu kaleessa dheengatti askalman dubbadhaan ilaalchi waaqayyottiin nama isaa saba isaa ilaallatu eenyuttiyyuu qixxeeffatu waaqayyo.
Elam caji aras yerra alatte eenyutuun qixxeeffate maaliif isheedhaaf jedhee lubbuu laate baate. Isheedhaaf jedhee lubbuu laate. Amma jaalalli si'anaa yoo waa tokko nama fayyade malee wal bira dhaabachuu jira. Yoo waa xinnoo tokko nama gargaare malee namni wal bira dhaabata. Yesuus garuu agaappee jaalala akkasumaanii saba isaatti agarsiisee lubbuudha isayyuu lubbuu laate. Sirrattan du'an naanni sirrattan nama ajjeesetti gurbitti ishee jookere sun. Siin du'a hin jedhu ajjeesee garallee malee hundu. Garaa koo warri nu ittiin jennu baay'ina jaallatama balu qaamni nuyi jennu dhufee innumtummoo lubbuun sii kenna numti nuun jennu immoo siqee waan biraa nu jalaa ajjeesallee malee dhugaadhaan hunduuna lubbuun hullaatu. Waan baay'ee nu jalaa ajjeesee kana malee hammam namni nu jaallatu lubbuun hullaatu. Yesuus kan inni wanta tokkotti nu qixxeeffannee fi nutti dadhabee lubbuu laate waan ta'eef. Kanaaf isa durii irra kan caalu garaa keenya fuula Waaqayyootti gadi deebifne yaada keenya Waaqayyootti kennine firdiidhaaf akka qophoofnetti utuu aduun jiru qalbii keenya hadiddiirra fuula Waaqayyootti deebi. Ganama kana araarri isaan waa argatu. Kanaaf ani qabeenya qe'ee Waaqayyooti jechaa sammuu of abdatuun teenye ganama kana araara Waaqayyoo irraa fudhanneega. Hundumti keenya lafa jiru jilbeeffanne abboonni keenya sodaatinaati manaa eeggadhaa jilbeeffannee Waaqayyoon kadhanna. Eenyummaa koo beektaa si'oosuu danda'uu dadhabbii koo gaafachuu dadhabdee. Sanaka Yesus samaya tuta Enumago beta Sinukuna nyauda ati Esta zemine napa Namu tuta Kalbi Wara Kalbi kesa dijirata Iman kesa negara sainya Waaqayyoo arbata Sanaka Yesus samaya tuta Lumago beta Sinukuna nyauda ati Nabajuda kalbi Nabajuda kalbi Nagangkan nagamu cimsekan kanal Karati dalam bisa Sanaka Yesus samaya tuta apa Nagangkan nagamu cimsekan kanal Cituleka Sanaka Yesus samaya Sanaka Yesus samaya tuta Sanaka Yesus samaya tuta Sadaka gondi orma bila pakun abasa kadonga kuda gadi saki wayapa Sanaka Yesus ya kana ani kana dajiba be atilale sewanu emana bevale tinggal umi garago siduran kita
Mano ya Yesus ko mano dadabada manani. Aku minta Arar,